Alaabaa Oromiyaatiin barreessuu yookaan alaabaa kan haala kanaan filanna. Iskiriinshoot goona. Alaabaa Itoophiyaatis bira dhufna. Haala kanaan gad harkisnee iskiriinshoot goona. Imeejii keessa dhufee jira. Edit goona asitti. Crop goone. Haala kanaan crop goona. Xiqqeessine irra bakka hin barbaanne kana murree irraa ganna. Bismillah. Haala kanaan save goona. Alaabaa Itoophiyaa. Iskiriinshoot godhannee imeejii keessa dhufee jira. Itti maqaa kanaan alaabaa kanaan maqaa Itoophiyaa jedhu barreessuudhaaf deemna. Crop goona. Bakka hin barbaanne kana kun asitti masumatti murree irraa ganna. Haala kanaan crop goone murree irraa ganna. Save ta'ee jira. Haala kanaan bakki hin barbaanne irraa badee jira. Aappiin kun haala kanaan banamaa. Pixel Lab jedhama. Play Store irraa argama. Descriptionii jala isinii kaa'a achirraa dhattanii buufattanii itti fayyadamtanii. Amma haala kanaan erga nuuf bahe haala kanaan as harkifna. 3D isa kana filanna. Okay jennaani. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuune jirra jirtu baga naga jiraattan. Bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin irratti haa jiraatu isiniin jechaa. Barnoonni keenya kanarraa aappii Pixel Lab akkaataa alaabaa Itoophiyaatiin barreeffama itti barreessuu dandeenyuu fi akkasumas suuraalee garaagaraatiin barreeffama barreessuu dandeenyu. Barreeffama yookiin waan akka maqaa keenyaa ta'uu danda'a, maqaa biyyaattis ta'uu danda'a. Barreeffamoota gaggabaabaa suuraan akkaataa itti barreessuu dandeenyu isinii garsiisaa na faana tura. Liinkii isaa descriptionii yuutuubii kiyya jala isinii kaayaa achirraa buufattanii itti fayyadamtan. Haala kanaan banamaa. Anamma jala kanaa irra haala kanaan jira. Kan nuti ittiin barreessuu dandeenyu 3D kana filanna. Maaliif inni barreeffama bareedaadha waan ta'eef 3D filannee gara kamitti dhufna? Mallattoo ida'uu kana gattuudha. 3D erga filannee mallattoo qalamaa kana gattuudha. Haala kanaan nuuf baha. Ammas mallattoo qalamaa tuudha. Haala kanaan nuuf baha. 3D tekstiidha irraa balleessineet Itoophiyaa jenname. Alaabaa Itoophiyaatiin barreessina. Akka alaabaa Itoophiyaa ta'uuf barreeffama kana alaabaa Itoophiyaatiin barreessina. Akkasitti akka alaabaa Itoophiyaa sanitti barreessina. Itoophiyaa jecha jedhu kana barreessinee jirra. Haala kanaan nuuf baha. Maal goona? Tekstii irra tuqna. Tekstii irra tuqne CC isaa kana sirreessina. CC isaa kana haala kana xiqqeessine haala kanaan goone right jennaani. As bira dhufna amma. Aga dhufna. Istaayilii isaa kana biroozii kana keessa dhufna. Biroozarii keessa gaafa dhufne haala kanaan barreeffamni nuu baha. Imeesa kana filanna. Haala kanaan filannee jirra. Amma garam deemna? Gara akkanatti as harkifnee gara harka bitaa kana yoo barbaanne siisiisaa kana guddisuuf xiqqeessuu haala kanaan right jennee
xiqqoo dabsuu barbaanne barreeffama kana haala kanaan irraa ittiin bira dabarra. Kalariidha kun bifa jijjiiruu barbaanne barreeffama kana haala kanaan jijjiiruu barbaanne bifa jijjiiruu barbaanne haala kanaan jijjiirra. Yoo ammoo hin barbaanne bifa barbaannu jijjiirre bifa baay'ee jira. Adii kana jijjiirree adeemnu amma teekstituurii kana bira dhandha. Bakka kana teekstituurii bakka jedhu kanarra dhandhee okee goone imeejii keessa nu fida. Okee jennaani haala kanaan no teekstituur selektiidii kana bakka kana okee gad dhoofna. Haala kanaan imeejii keenya nu fidee jira. Alaabaa kana filanna. Amma riishoo isaa filanna. Riishoo yuutuubii 16:9 haala kanaan filanne. Yoo jennu barreeffama Itoophiyaa jedhu haala kanaan alaabaa Itoophiyaatiin barreeffama barreessinee jirra. Haala kanaan barreessinee jirra. Teekstituur irra deebi'a. Haala kanaan nuuf baha. Haala kanaan ni filanna. Riishoo isaa filanna. Riishoo filachuu illee yoo baanne rakkoo hin qabu. Raayitii bakka jedhu kana bichaa tuqne haala kanaan barreeffama Itoophiyaadhu haala kanaan barreeffannee jirra. Amma kan Oromiyaatti dabarra. Kana balleessuuf maal goona asuma gad tuqne dileetisii jettu kana Oromiyaa barreessina. Amma alaabaa Oromiyaatiin barreessuuf deemna. Okee jennaani teekstii tuqne teekstiin nuu baha. Mallattoo qalamaa kan tuqna. Ammallee mallattoo qalamaan tuqna. Haala kanaan nuuf baha. Maal barreessina amma? Oromiyaa. Oromiyaa. Okee jennaani haala kanaan nuuf baheera. As fidanneet maal goona? Zuum goonaa jecha. As fidannee zuum goone. Amma mallattoo istaayilii kana gad tuqna. Biraawuzii kana gad tuqna. Haala kanaan nuuf bahee jira. Amma mallattoo qalamaa kana tuqee mallattoo taatana tuqeetiin barreeffama kana as guddisa. Haala kanaan zuum godha. Haala kanaan zuum godhee jira. Okee jedhee bira dabra. Ammoo as harkiseessa dhufa. Siisii kunis guddisuu fi xiqqeessuudha. Haala kanaan zuum gochuudha. Barreeffama kana xiqqoo dabsuu barbaade. Haala kanaan gara bitaa kun gara mirgaa haala kanaan bira dabra. Amma kun as bira kalariidha. Teekstituurii kana bira dhufa. Teekstituuriin kun suuraa alaabaa Oromiyaa kan googilii irraa buufanne imeejii keessa jira. Isa biratti na baasa. Tuur jedhaan. Teekstituur selektiidii kana okeedhaan haala kanaan yoo barbaade as bira riishoo filadha. Yoo hin barbaanne immoo raayit jedhaan Oromiyaa haala kanaan barreessinee jirraa jechaadha. Teekstituurii kanarra tuqnee haala kanaan Oromiyaa barreessinee jirraa. Amma haala kanaan guddisuuf xiqqeessu jijjiiruu illee barbaanne haala kanaan enebil jennee haala kanaan jijjiirra. Yoo barbaanne haala kanaan iskeelii isaa haala kanaan gochuu dandeenya. Haala kanaan jijjiirree alaabaa ABO'tiin haala kanaan barreessuu dandeenya. Haala kanaan jijjiirree barreeffamoota haala kanaan suuta jennee
iskeelii barbaadne irra keennee haala kanaan bifa kanaan jijjiirra. Itoophiyaa haala kanaan sirreessinee jirra. Alaabaa Itoophiyaa.